Mana keenya teenyee sarvee gaggabaabduu fi taskiiwwan xixiqqoo qofa dalaguudhaan yeroo keenya gara maallaqaatti jijjiirachuu akka dandeenyu meeqaa keenyatu beeka. Viidiyoo har'aa keessatti aappii dhugummaan isaa mirkanaa'ee fi manuma keenya teenyee yaada keenya kennachuu qofaan doolaara nu lakkaa'uun isin agarsiisa. Aappiin kunis Saagaapol jedhama. San dura garuu namoonni haaraa taatan chaanaala barumsa adda addaa irraa argattan kana sabskiraayib godhuudhaan eegalaa isiniin jechaa amma gara viidiyootiin isin dabarsa. Aappiin Saagaapol jedhamu kun sarvee fi taskiiwwan xixiqqaa dalaguudhaan maallaqa nuuf lakkaa'a. Kaampaaniin aappii kanaa Saagaa Saayir Riisarch yeroo ta'u, biyyoota Afrikaa kana keessatti maarkeet riisarchii hojjechuudhaan beekama. App Store fi Play Store irrattis kan argamu yeroo ta'u, tola galmaa'uudhaan maallaqa dalaguu dandeessu jechuudha. Sarvee tokko yeroo fixxan poointii isiniif lakkaawaa deema. San booda poointiiwwan argattan san gara kaashiitti jijjiirachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Aappii Saagaapol jedhamu kana buufachuudhaaf jalqaba garam deemnaa? Gara Play Store deemna jechuudha. Kanaaf silkii keenya irraa akkuma agartan kana gara Play Store deemuudhaan haala kanaan Play Store yeroo banannu bakka sarchii kanarra gattu qonnaa. Bakka sarchii irra erga gattu qonnee booda maal jennee itti barreessina? Saagaapol jennee barreessina jechuudha. Saagaapol jennee yeroo barreessinu haala kanaan nu fida. Irra gattu qonna. Yeroo irra gattu qonnu haala kanaan isinii fida. Kan lammaffaarratti argamu kana Saagaapol Paid Survey Africa ka jedhu kana jechuudha. An install godheen jira waan ta'eef isin ammoo isarra gattu gochuudhaan install godhattanii san booda gara appichaa deemtanii jechuudha. An install godhee waan hin jiruuf haala kanaan open jeetiin gara appichaa deemaa jechuudha. Appii kana erga install gootanii booda sign up godhuu qabdu. Sign up kan ittiin gootan waa sadiin sign up gootan. Tokkoffaan emailiidha. Emailii keessan itti galchuudhaan sign up godhuu dandeessu. Inni lammaffaa Googleedha. Googlee keessan fayyadamtanii sign up godhuu dandeessu. Inni sadaffaa ammoo Facebook accountidhaan sign up godhuu dandeessu. Erga sign up gootanii booda profile information keessan isin gaafata. Kana jechuun profile information keessan akka isin guutan isin gaafata jechuudha. Haala kanaan profile information keessan isin gaafata. Jalqaba irratti username isin gaafata. Username keessan itti galchitanii ergasii birthday isin gaafata. Bara dhaloota keessanii itti galchitanii ergasii gender keessan maleedha moo femaleedha jee isin gaafata. Isa itti galchitanii ergasii ammoo monthly household income keessan isin gaafata. Income keessan meeqa jee isin gaafata. Isa ammoo income qabdan itti guuttanii jechuudha. Haala kanaan profile information keessan wanta inni isin gaafatu hundaa'u qixa sirriitiin itti guutuu qabdu jechuudha. Aappii kanarraa maallaqa argachuudhaaf profile information keessan qixa sirriitiin guutuun isinirratti dirqama jechuudha. Sababni isaatis maali yoo jettan hanguma profile keessan qixa sirriitiin guuttan sarvee baay'inaan argachaa deemtan jechuudha. Information isin profile keessan irratti guuttan ilaaluudhaan sarvee isiniif taatu isiniif fida waan ta'eef information keessan qixa sirriitiin guutuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Erga sign up gootanii booda aappii kana yeroo bantan aappiin kun kana fakkaata jechuudha. Akkuma isin amma agartan kana aappiin kun dashboardiin isaa kana fakkaata jechuudha. Kanaaf aappii kana keessaa karaalee baay'eedhaan qarshii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Karaan ittiin qarshii hojjetan yoo xiqqaate karaa 5 oltu argama jechuudha. Akkuma aappii kanarraa isinitti mul'atu jalqaba irratti karaan ittiin qarshii hojjetan karaa sarveeyiiti jechuudha. Karaa sarveeyitiin qarshii hojjechuu dandeessu. Sarveeyin gaafilee isin gaafatantu jira. Gaafilee isin gaafatan kana hojjechuudhaan qarshii ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma akka agartan kanatti dashboardii kiyya kanarra sarveeyii 8tu jira jechuudha. Kanaaf sarveeyii 8 kana hojjedhee yeroo fixee ammas guyyaa itti aanu sarveeyii biraa naaf fida waan ta'eef guyyaa guyyaan alaaluma saniin sarveeyii hojjechaa deemna jechuudha. Karaan sarveeyii karaa ittiin qarshii hojjennu keessaa isa tokko aappii kanarratti jechuudha. Karaan inni lammataa akka agartan kanatti store visitidha. Store keessan visit godhuudhaan qarshii asirratti argachuu dandeessu jechuudha. Akkuma isin agartan kana earn more than 1000 points per day visiting store jaa. Kanaaf store dheeytanii store visit godhuudhaan haala kanaan fakkeenyaaf start now jee yoo naragattu godhe haala kanaan nuuf fida. Kanaafu store selectionidha. Entrance picture, name of the store, maqaa store sanii, GPS location isaa, category waan inni hojjetu, shelf picture isaa kana hundaa'u footoo kaaftanii yeroo itti ergitan aappiin kun pointii isiniif lakkaawaa jechuudha. Karaa store visit kanaanis qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Aappii kanarraa karaan kun karaa isa lammataa yeroo ta'u, karaan inni sadaffaa ammoo product rating jedhama. Productii tokko baarkoodii isaa footoo kaasuudhaan san booda reet erga gootanii booda aappiin kun qarshii isiniif lakkaawaa jechuudha. Yookaan ammoo pointii isiniif lakkaawaa jechuudha. Fakkeenyaaf product ratingin kun akka isin agartan kanatti kana fakkaata. Anaan gaammaatti productii 3 iskaan godhee productii 17tu naaf jechuudha. Productii 20 na barbaachisu keessa. Kanaaf productiiwwan jiran hundaa'u iskaan gootanii ooma isin bira jiru waan baarkoodii qabu laaltanii iskaan godhuudhaan aappii kana hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Aappii kanarraa fakkeenyaaf product rating kana yoon isin argisiise iskaan qajaa'u kanarraan gattu qaddaa. Ergasii waan na bira jira kana fakkeenyaaf waan kana iskaan godhee haala kanaan yeroo isin keessa galchitan iskaan isinii godha jechuudha. Akkuma isin agartan kana iskaan naa godhee jira. Haala kanaan baarkoodii barbaaddan wanta suuqirraa bittan hundaa'u kan baarkoodii qabu yoo jiraate baarkoodii isaa irra gattu qachuudhaan iskaan gootanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo isin iskaan gootan haala kanaan isin gaafata. What is the price of this product jee isin gaafata. Gatii isaa itti galchitanii fakkeenyaaf 20 jedhuuni.
haala kanaan next jettanii jechuudha yeroo qarshii itti galchitanii yeroo isin qarshii itti galchitan akka isin reetii keessaniif isin gaafata akka isin agartan kanatti mallattoo urjii kanaatu jala jira mallattoo urjii ka jala jirtu kanarra gattu qattaniiti reetii gootanii jechuudha reetii fakkeenyaaf shanaa godhuu fi mallattoo urjii shananuu gadirraan tuqaddaa jechuudha haala kanaan okay what other people think jee warra namni biraa ka ammoo godhe isinii fida jechuudha ka namni biraa iskaan godhe isinii fidee san booda haala kanaan isin agarsiisa kanaaf haala kanaan product barbaadan barkoodii isaa kaaftanii yookaan immoo barkoodii isaa iskaan gootanii reet gochuudhaan appii kanarraa qarshii dalaguun ni danda'ama jechuudha. Inni kun karaa tokko jechuudha. Karaan inni biraa appii kanarraa ittiin qarshii argachuu dandeenyu yookaan immoo karaan ittiin appii kanarraa qarshii dalagnu maali jennaan karaa riferaaliitiin hiriyoota keessan appii kanarratti afeeruudhaan yookaan immoo invite godhuudhaan poointii isiniif lakkaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan profile kajawra gattu qachuudhaan invite kajawra yeroo gattu gannu haala kanaan invite godhuu dandeessu jechuudha. Friendii keessanii invite your friend kajawra argattu qachuudhaan haala kanaan invite yeroo gootan number of referralii nama zeeroodhaan amma namaan invite godhin qabu isin ammoo namoota isin invite gootanirratti hundaa'uudhaan poointii isiniif lakkaawaa jechuudha. Kanaaf karaan kunis karaa ittiin asirraa qarshii dalagan keessaa karaa isa tokko jechuudha. Akkuma isin mul'atu kanatti egaa appii kanarraa feed kajawutu jira. Feed kajawuu kanarra yeroo gattu gattan maal isinii fida? Feedii kana dura namoonni godhan isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf product isin reefuun tan reet gootan san product isin reef barkoodii iskaan godhuudhaan reet gootan san haala kanaan isiniif tarreessa. Fakkeenyaaf reefuuf tan kan inni reet godhe san reeting 5 ture haala kanaan naaf fida jechuudha. Namoota adda addaa kan product reet godhan isiniif fida. Akkuma isin agartan kana Haayilaandii kan reet godheetu jira. Kan inni godhe jalqaba kanarra jira kan itti aanu Haayilaandii kan itti aanu akkasuma wantoota adda addaa namootu barkoodii kaafachuudhaan asirratti gadhiisaa jira jechuudha. Akkuma isin agartan kanatti kanaaf haala kanaan isin agarsiisa jechuudha. Feed kaja'u kun itti aansee kan jiru social kaja'u kanaatu jira. Social kaja'u yeroo gattu qattan haala kanaan isiniif fida jechuudha. Conversationiitu jira, one to one-iitu jira, ratingiitu jira jechuudha. Warri kun sadarkaa qabanii fakkeenyaaf conversationii kana gara sadarkaa conversationii kana dhufuudhaaf maal isin barbaachisa jechuudha. You need to answer at least one survey a day during 7 days. Guyyaa torba keessatti guyyaarraa survey dalaguu qabdan jechuudha. Guyyaarraa survey tokko guyyaa torba yeroo dalagdan gara sadarkaa kanaa isin fida jechuudha. Gara conversationii kanaa isiniif banaa jechuudha. Conversationii kana isiniif banaa deema. Akkasuma one to one illee isiniif banaa deema. Fakkeenyaaf one to one maal godhuu qabdanii you need to answer at least one survey a day during 5 days. Guyyaa shaniif survey guyyaadhaa yeroo isin dalagan one to one kana isiniif banaa. Rating kana ammoo you need to answer at least one survey a day during 3 days. Kanaaf rating kana sadarkaa rating kanarra dhufuudhaaf guyyaa 3 survey wal jala dalaguu qabdanii one to one kana argachuudhaaf ammoo guyyaa 4 dalaguu qabdanii conversation argachuudhaaf guyyaa 5 dalaguu qabdanii jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf streak kaja kana yeroo gattu gadde your streak 1 days jaa kanaaf guyyaa irraa yeroo isin survey dalagan guyyaadhaan survey dalagaa yeroo isin deemtan streaking kun isinii dabalaa deemaa jechuudha. Streak kana argattanii jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa yeroo isin survey dalagaa deemtan streakii kanallee isiniif lakkaawaa deema. Streaking keessan kun isiniif dabalaa deema waan ta'eef karaa kanaan qarshii argachuu yookaan poointii argachuu dandeessa jechuudha. Appii kanarraa quality kaja'u kun ammoo quality deebii keessanii argisiisa. Deebiin keessan quality qabu moo hin qabu kaja'u san asirraa isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf your quality score is 5 naan ja'an amma rating kiyya 5 jechuudha. Kanaaf yeroo survey guuttan quality keessan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Quality keessan eeggattanii yoo guuttan sirriitti yoo guuttan haala kanaan quality keessan quality bareedaa akka ta'e isin agarsiisee isiniif fida jechuudha. Appii kanarraa kan itti aanu profile kaja'u kanaatu jira. Profile keessanidha jechuudha. Profile keessan yeroo gattan akkuma isin agartan profile kana isiniif fida. Profile keessan fakkeenyaaf pointii isin kana dura daleedan isin agarsiisa. An pointii 500 qaba jechuudha gaammatti. Rating kiyya 5 akkasuma account kaja'u jiraas jala profile keessan kan isin jalqaba guuttantu jira. Akkasuma wantoota adda addaatu as jala jira jechuudha. Fakkeenyaaf redeem kaja'u kana yeroo gattan pointii keessan redeem godhuu dandeessan jechuudha. Yookaan ammoo qarshii keessan baafachuu dandeessan jechuudha. Akkamitti redeem gootanii pointiin keessan jalqaba redeem godhuudhaaf qarshii pointiin keessan pointii 5,000 gahuu qaba jechuudha. Pointii 5,000 gahuu qaba. Pointiin keessan pointii 5,000 yeroo gahu gara qarshii 700tti kaashiidhaan gara qarshii 700tti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma qarshii 700 kana immoo baankiidhaan baafachuu dandeessanii haala kanaan baafachuu ni dandeessan jechuudha qarshii keessan appii kanarraa. Appiin kun guyyaadhaa yeroo survey isiniif dhuftu notification isiniif fida jechuudha gara gubbaatti. Notification keessan laaltanii notification keessan yeroo isiniif dhufu isa ragattu qachuudhaan gara appii kanaa seenuudhaan survey guyyaan dalagaa deemuu qabdan jechuudha qarshii irraa dalaguudhaaf. Mee amma survey kaja'u kana ragattu gadhee yoon isin agarsiise haala kanaan survey isiniif fida jechuudha. Okay? Kanaaf survey keessan haala kanaan deebii hundaa'u itti barreessuudhaan deebii sirrii itti barreessuudhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Gaafuma tokko fa'aa irra deddeebi'ee isin gaafata waan ta'eef
Maaliif gaaffii tokko irra deddeebiin isin gaafata akka isin sirriitti deebiftaniif akka isin sirriitti hin deebine addaan baafachuudhaaf gaaffii takka fa'aa irra deebi'ee isiniif fida waan ta'eef sarvee keessa yeroo guutan sirriitti guutuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf saffistanii yookaan immoo saffisaan waanuma agartan yoo guutan sarveen fuuldura akka isiniif hin dhufne isin taasisa jechuudha. Maaliif deebiin taane yeroo isin guutan sarvee isiniif fidu jechuudha. Isin laalaa deema waan ta'eef appichi. Kanaafuu itti yaaddanii yeroo guutan sarvee keessan san itti yaaddanii guutuu qabdu jechuudha. Gara gubbaa kanatti ammoo akkuma isin agartan appichi gara gubbaa kanaa wantoota kana isin agarsiisa. Fakkeenyaaf pooyintii nan qabu pooyintii 500 ta'uun argisiisaa jira. Product rate gootan yoo qabaattan product rate tuqattanii haala kanaan rate godhuu dandeessanii takka ammoo reetiin keessan isin agarsiisa jechuudha. Asirratti ammoo quality survey keenya nu agarsiisa. Deebii nuti deebifne hagam takka quality qaba ka jedhu san asirratti nu agarsiisaa jira jechuudha. Asirratti ammoo streak keenya nu agarsiisaa jira. Guyyaan nuti survey dalagaa jiru guyyaadhaan survey nuti dalagaa jiraachuu keenyaaf dalagaa jiraachuu dhabuu keenya nu agarsiisaa jira jechuudha. Karaa gubbaa kanatti inni kun ammoo notificationidha. Notificationii kanarratti wantoota baay'ee notificationiidhaan isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf notificationii keessa laaluudhaan wantoota isin barbaachisu sirreeffachaa aappii kana haala kanaan pooyintii keessan walitti qabachuudhaan booddee gara kaashiitti jijjiirrachuudhaan aappii kanarraa galii argachuun ni danda'ama jechuudha.